Naannoo Amaaraa godina Goojjam dhihaa naannoo Farasbeet jedhamu keessatti lola guyyoota sadiif geggeeffameen lubbuun namoota nagaa darbuu jiraattonni dubbataniiru. Kanneen yaada kennan hanga har'aatti ka ture lola raayyaa ittisa biyyaa fi hidhattoota faannoo gidduutti geggeeffameen dubartootaaf daa'imman irra miidhaan ga'uusaa ibsaniiru. Daa'imni waggaa lamaa tokko meeshaa guddaadhaan mana rukutamee diigame jalaa lubbuun argamullee jiraattonni kun dubbataniiru. Walitti dhukaasuu kanaan miidhaan irra ga'aa jiraachuu kan dubbatan namoonni yaada kennan kun waamichi nagaaf mariin nagaa inni dhugaa ta'e akka jiraatu gaafataniiru. Hojii barbaachuu irratti bobba'uusaa kan dubbate namni maqaansaa akka hin tuqamne gaafate tokko wixata darbee qabee ganama sa'aatii 12 jalqabee magaalaa Farasbeetiif naannoo isaatti dhukaasi meeshaa guddaa hidhattoota faannoof raayyaa ittisa biyyaa gidduutti geggeessamuusaaf kanaanis namaaf qabeenyaarra miidhaan ga'eeraa jedhe. Muddee tokko bara 2016 televiziyoona faanaaf ibsa ka kennan ministeerri ittisa biyyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa walitti bu'iinsa biyya keessaa irratti diroonii dabalatee raayyaan ittisa biyyaa meeshaalee gurguddaa fayyadamuu akka itti fufu dubbatanii namoota nagaarra garuu miidhaan akka hin geenye yaaliin ni taasifamaa jedhanii turan. Dhiheenya Walloo Kibbaa, Mahaal Saayintiif Dalantaa, Walloo Kaabaa, naannoo Ayin, Goojjam Bahaa bakka adda addaa keessatti haleellaa dirooniif meeshaalee gurguddaan namoonni nagaa ajjeefamuu namoonni naannolee kanaa VOA'f ragaan kennan beeksisee jira. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa baatii onkoloolessaa keessa barruu maxxanseen illee daa'imman dabalatee namoonni nagaan hedduun dirooniif meeshaa gurguddaadhaan ajjeefamuu ibsee ture jedha. Gabaasi Masfinaa Raagee. Baankiin misooma Afrikaa Itoophiyaa keessatti argamu hojjettoota isaa kan biyyoottan alaa Itoophiyaa keessaa baasuudhaa fi murteessuu isaa maddeewwan keessa beektota caqasanii ibsanii jiru. Gabaasni kunis ittaanee dhiyaata. Baankiin misooma Afrikaa humnoota nagaa eegumsa mootummaatiin hojjettoota isaa irratti haleellaa raawwatame taansee hojjettoonni isaa akka sadarkaa addunyaa Itoophiyaa keessaa akka baasu maddeen lama murtoo kana keessa beekan kibxata kaleessaa Rooyitersiif ibsaniiru. Baankiin misooma Afrikaa baatii darbe mul'inatti komisaa aangawoota Itoophiyaatti kan dhiyeesse yoo ta'u onkoloolessa 31 hojjettoota isaa lamarra haleellaan qaamaarra ga'eef sa'aatilee hedduuf to'annaa jala ooluun balaa dippiloomaasummaa hamaadha jedhee jira. Maddeen lamaan hojjettoonni Itoophiyaa keessaa yoom akka ba'an yeroo isaa hin beeksisne akkasumas baankiin misooma Afrikaa hojiin Itoophiyaa keessaa qabu hagam akka miidhu ragaa ibsus hin kennine. Marsariitii baankichaa irratti akka ibsametti walumaa gala Itoophiyaa keessaa piroojeektii doolaara miliyoona 300 fi miliyoona 80tti tilmaamamuu qaba. Dubbiimaan baankii misooma Afrikaa hojjettoonni sun gamasii baasamuu ilaalchisee yaada akka kennaniif gaaffii dhiyaateef battala deebiin kennine. Komee sirnaa innaa dhiyeessetti aangawoonni Itoophiyaa qorannaa geggeessuuf waadaa seenanii akka turan kan ibse yoo ta'u ministiriin dhimma maallaqaa kan Itoophiyaa Iyyoob Takkaalliin mootummaan isaanii gocha raawwatametti gaddeeraa jedhan jechuudhaan baankiin misooma Afrikaa ibsuusaa Rooyiters gabaaseera. Biyya walwaraansi keessatti taasifamaa jiruu fi tajaajilli wal'aansa fayyaa murtaa'aa ta'e keessatti Sudaan keessatti ji'oottan sadan dhufan keessatti ijoolleewwan 30,000 ta'anii dhalachuudhaaf akka deemaa jiran ibsamee jira. Dhaabbanni dhimma ijoolleewwanii irratti hojjetu Save the Children jedhamu akka jedhetti daa'imman 29,250 ta'an kan dhalachuudhaaf jiran haala gargaarsi nageenyaa kennamuudhaaf hin danda'amne keessatti. Yemmuu gara oduu biraatti darbinu immoo hoogganaan garee Hamaas marii araaraa taasisuudhaaf jecha gara Masiritti deemuun isaanii ibsamee jira. Oduun kun bal'inaan kunooti. Hoogganaan olaanaan kan garee Hamaas Ismaa'eel Haniyyee dhimma waraanaa Gaazaa keessaa ilaalchisuudhaan aangawoota Masirii waliin mari'achuuf jecha roobii har'aa Kaayirootti argamu. Kana dura Masiriin gareen hidhattoota Hamaas kan iggitee ture namoota 100 ol gadhiisisuu dabalatee waliigaltee dhukaasa dhaabuu torbanneeniif ture jaarsummaan gidduu seenuu keessatti qooda olaanaa qabaatteetti. Hamaas iggitamtoota hedduu gadhiisisuu kan of keessaa qabuuf lola haaraa dhaabuu ilaalchisee mariin geggeessamee jira garuu qaamonni wal waraanaa jiran waliigalteerra hin geenye. Pireezidaantiin Israa'el Isaaq Herzoog dippiloomaatota sadarkaa addunyaaf kibxata kaleessaa akka dubbatanitti Israa'el iggitamtootatti dabalaa gadhiisisuuf gargaarsa namoomaaf jecha yeroof lola dhaabuuf qophiidha jedhan. Itti dabaluudhaanis Israa'el uummata Faalisxiin hin loltu Hamaas qofa jedhaniiru. Roobii har'aa lolli Gaazaa keessaa itti fufee ka jiru yoo ta'u waraanni Israa'el akka jedhetti guyyoota darban keessa manni Hamaas 300 ol haleelee jira.
Golli nagaa eegumsaa akka tokkummaa mootummootaa roobii har'aa kanneen Gaazaa keessaa gargaarsi hatattamaa midhaan bishaaniif daawaan kan isaan barbaachisuuf haala mijeessuuf waraanni yeroof akka dhaabatu wixinee murtii gaafatu dhiyeessee jira. Hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma amma immoo gara gabaasaalee biraatti darbina. Bulchiinsa naannoo Amaaraa aanaa godina saba Awwii magaalaa Daangilaa keessatti hidhamanii namootan turan hidhattoota faannootiin mana hidhaa keessaa baafamuu isaanii kanneen keessaas immoo warreen dhalattoota Tigraay ta'anii fi kanaan dura raayyaa ittisa biyyaa turan sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Hanga'oonni mootummaa kan bulchiinsa naannoo Amaaraa mana hidhachaa keessaa hidhattoonni ba'uu isaanii miliqanii ba'uu isaanii mirkaneessanii hojichi seeraan alaa jechuudhaan ibsanii jiru. Gabaasa Gabree Hagoosi qopheesse jaallanni gammadaatu akka taanutti dhiyeessa waliin haa caqasu. Walwaraansi dhiyeenya kana Itoophiyaa kaabaa keessatti gaggeeffame sana dura miseensa raayyaa ittisaa akka turan kan dubbatan mana hidhaa Daangilaa keessaa hidhattoonni faannoo tarkaanfii fudhataniin hidhaadhaa bilisa ba'uu isaanii dhalattoota Tigraay sagalee Ameerikaaf ibsan keessaa ajajaan 10 Kaal'aayuu Kidaaneen tokkodha. Yaaddoo sodaa nageenyaa isaaniif jecha amma haala attamii keessa akka jiran ibsuu kan hin feene ta'uu kan ibsan ajajaan dhiyaa miseensa kutaa waraanaa makanaayizidii akka turan kan ibsan ajajaa 10 Kaal'aayuun mootummaan federaalaa fi Hiwaat gidduutti wal waraansi ega ka'ee booda miseensota raayyaa ittisaa kanneen dhalattoota Tigraay ta'an 1,000 waliin nageenya keessaniif jecha jedhame jalqaba bakka leenjii waraanaa dhidheessaatti guuramuu isaanii achiis isa waliin hanga sadarkaa koloneelaa kanneen qaban dhalattoonni Tigraay 18 mana murtii waraanaa ajaja dhiyaa lafa ture daanshaatti geeffamuu isaanii dubbatan. Achittis himata biyya gantan jedhamuun hidhamuu isaanii dubbatu. Himata irratti dhiyaate kanaan balleessaa qabdu jedhamee murtii darbeen ana irratti hidhaa waggaa 23 murameera ka jedhan ajajaan 10 Kaal'aayuun tarkaanfii faannoon fudhate jedhaniin bilisa baanee jedhu. Isaan telefon amet kajar bimkra ay Daangila bika aserti na'ato ala isaan yerna qaddiyoon kulteeten sajjidin 18 yerna biyya gantan jedhamne erga himatamne nurratti murtiin kenname booda mana hidhaa Daangilaa keessatti kan hidhamne 20 turre. Lama dursanii waan hiikamaniif jecha ajajaa 10 kaasee hanga leetanaa koloneelitti hidhamtoota 18 hafe. Kanneen adabbiin du'aa irratti murtaa'e kan jiran yommuu ta'u gara hidhaa umurii guutuutti akka gadi bu'uuf taasifameera. Aniyyuu hidhaa waggaa 28 narratti murtaa'e. Akka faannoon hidhaadhaan nu baasetti nu ajjeesu jennee yaaddofnee kan turre ta'us garuu nu gargaaruudhaan nu baasuu danda'aniiru. Godina bulchiinsa gosa Hawwii keessatti humna uummata Amaaraa naannoo Daangilaa jiruuf ittaanaa walitti qabaadha jechuudhaan kan of ibsan Abrahaam Zarihuun hidhattoonni faannoo sadaasa 26 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mana hidhaa magaalattii irratti tarkaanfii fudhachuusaa fi hidhamtoota siyaasaa kan ittiin jedhe hidhaa baasuusaa sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Kanneen hidhaa keessa turan sana ilaalchisee obbo Abrahaam ennaa ibsan አጠቃላይ ከ480 እስከ 500 ይደርሳሉ ተብሎ ይገመታል። የተፈቱ እስረኞች የኛ የፖለቲካ እስረኛ የነበሩ እዛው እስር ቤት ውስጥ የነበሩ ሰዎችም አሉ። በርግጥ waliigalaan kanneen hidhaa keessaa baafaman kun 480 amma 500 ga'u jedhamee tilmaamama. Namoonni siyaasaa kan keenyaas mana hidhaa sana keessa turan. Loltoonni kun lafoodhaa qabee amma sadarkaa koloneelaatti keessa jiru. Dhalattoota Tigraay kan ta'an 18 turan. Eegumsi godhamee fi rakkoo tokko malee biyya isaanii ga'an. Bulchiisa naannoo Amaaraatti sadarkaa ittaanaa bulchaatti waltaasisaa damee bulchiinsaaf itti gaafatamaa waajjira nagaaf nageenyaa akka ta'an obbo Dassaaleen Xaasoo odeeffannoo bal'aaf qulqullaa'e kennuu akka hin dandeenye ibsanii kanneen mana hidhaa keessa turan ba'uu isaanii garuu sagalee Ameerikaaf mirkaneessanii jiru. ከዚያ በተቋም ውስጥ የነበሩ ታራሚዎች በህገወጥ ቡድን እንደተፈቱ እውቅና አለን፣ መረጃ አለን። Dhaabbata sana keessatti kanneen hidhamanii turaniin karaa seeraan alaa akka bahan ni beekna. Odeeffannoos qabna. Garuu hidhamtoota kana irratti murtoon kenname amalli isaaniitii fi hojiin isaanii maal akka ture ammatti odeeffannoo bal'aa sii kennuu hin danda'u.
Gorsaa seeraaf abukaatoo akkasumas waltaasisaa garee abukaatota hidhamtoota Tigraay ka ta'an Haftoom Kassata wal waraansa bulchiisa naannoo Tigraay keessatti waggaa 2 gaggeeffame waliin wal qabatee mana hidhaa Daangilaa keessatti kanneen hidhaman dabalatee guutummaa biyyattii keessatti hidhaa keessa kanneen jiran dhalattoonni Tigraay kanneen miseensa raayyaa ittisa biyyaa turan akka beekan ibsan. Dhimmi isaanis akkitti mana murtii waraanaatiin ilaalame sirna heeraa kan hordofe hin turree jedhaniiru. መከላከያ ሀገር አባላት ዝነበሩ ተጋሩ ጉዳይ ንዝሓለፈ 3 ዓመታት ክንከታተል ጠንክናና በዋናነት akka himata ijootti kan irratti dhiyaate biyya gantanii mooraa keessa turtan keessatti naamusaa alaa haala ta'een dubbattanii miseensonni isinii wajjiniin turanii akka ganan taasiftanii fi kanneen jedhuu fi kan biroo ture. Manni murtii hidhaa waggaa tokkootii kaasee hanga umurii guutuutti itti murteesse. Irra hedduun isaanii abukaatoo waliyyannoo dhiyeessuuf dhabuun maatii wajjiniin akka waliin argine gochuudhaa fi mooraa waraanaa keessa kaa'amanii himannaan irratti dhiyaate sirna seeraa kan hordofe hin turre. Loltoonni mana hidhaa Daangilaa keessatti hidhaman to'annaa hidhattootaa jala seenuu isaanii ka dhageenye naannoo sanatti humnootii nageenyaa kan mootummaa fi hidhattoota faannoo gidduutti walitti bu'iinsi gaggeeffamu nagaa hidhamtootaaf sodaachisaa ta'uusaa yaaddoo keessa yeroo turreettii ka jedhan obbo Haftoom Kassata kuma hedduun kan lakkaa'aman dhalattoonni Tigraay kanneen miseensa raayyaa ittisaa turan ammayyuu mana hidhaa keessa akka jiran ibsaniiru. Hanga ammaatti hidhaa keessa turuun irra hin turre ammas yeroo tokko unki guutamee dhiifamna taasifamuuf waan jedhameef kun ilaalamuu fi qaba jechuu isaanii Gabra Hagos gabaasee jira.